raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Deemii deemteetta murteessii murtoofnaan deeman oollee. Deemii deemteetta murteessii deemii deemteetta murteessii murtoofnaan deeman oollee. Garamuraan deemnaa laga wajjinaa tolluudhiin tuubaanaa laga kaamuun ceenaa garinnis nuunaafuu booddee waan miilaannu wanni feete aduunfu deemi booddeen ilaali deemi booddeen ilaali deemi booddeen ilaali deemi booddeen ilaali. Deemii deemteetta murteessii deemii deemteetta murteessii murtoofnaan deeman oollee. Cimcisa miidiyaa. Qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawa gaanfa Afrikaatti ta'an yookiin raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaasa dinagdeetiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimcisa miidiyaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Sagantaa cimmisa miidiyaa har'aatiin dhimmoota jajjaboo tibbana qalbii namootaa hawwatan qindeeffannee isin dhageessisuuf jirra. Hanga xumura sagantichaatti yoo nu waliin turtan hubannoo gaarii argattu jennee abdannaati. Nu waliin turuun fedhii keessan haa ta'u. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaatti dhalate uummattoota biyyattii garmalee waaddaa jira. Maaliif akkamittii fi maaltu ta'e gaaffiiwwan jedhan sagantaa kanarraa kan dhageessan ta'a. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti wanti barattoota Oromoo mudachaa jiru jibbisiisaadha. Ijoolleen Oromoo Oromummaa isaaniitiin jibbiinsi ija babaasee irratti gaggeeffamaa jiru taatee irratti aggaamame fuuldura dhaabbataniiru. Taatee addatti barattoota yuunivarsiitichaatti waliigalaatti immoo Oromoo irratti ilmaan Amaaraatiin aggaamame kan duuba maaltu jira? Ammallee barattoonni Oromoo yuunivarsiitichaa keessatti rakkoo nageenyaa shiraan xaxameef saaxilamanii akka jiran dubbachaa jiru. Maaltu fala? Dhimma kanarrattis waan gurra isin buusnu qabna. Taateen gurraan dhaga'uuf hin tolle karaa naannoo Amaaraa eega dhaga'amuu jalqabee bubbuleera. Kan tibbana ta'e immoo seenaa biyyattii keessatti godaannisa hin fayyine. Hawaasa addunyaa biratti saalfachiisaa afaan nama qabachiisu ta'ee hubatameera. Ilma namaa jiraatti ibidda itti qabsiisanii wayita inni gubatu ijaan ilaalaa ho'aasaa qaqqaammachuu caalaa jibbisiisaa fi gara jabinni hin jiru. Yoo nu caqastan dhimma kanarratti waan dhageessan qabdu. Itoophiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraa keessattuu gammoojjiiwwan Oromiyaa keessatti hongeen hamaan mudachuun eega dhaga'ame ji'oonni lakkaa'amaniiru.
mootummaan garuu yaa abbaa kana jechuu dhabuu isaatiin balaa guyyuutti namootaa fi beelladootarra gahaa jiru dabalee haala yaaddessaa ta'e irratti argama. Hongee mudate kanaan beelladonni horsiisee bulaa lakkoofsaan miliyoonni 1.5tti tilmaamaman dhumuutu dhaga'ama. Dhimma kanarrattis waan jennu qabna. Hoggantoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa biyyattii keessa jiraniif qallaba, aangoota bilxiginnaatiif harcaatuuwwan, sirna wayyaaneetiif immoo haaloo ba'iinsa gammachiisaa ta'an dararaa fi gidiraa hammaataaf saaxilamanii jiraachuu hunduu ni beeka. Wanti gidduu kana dhaga'amaa ture dhimma kanaaf fakkeenyaa fi agarsiisa ragaa ta'ee as baheera. Qondaala ABO kan ta'an Battee Urgeessaa dararaan mana hidhaatti irra gahuu otoo hin hanqatin dhibee mana hidhaa keessatti saaxilamaniif wal'aansa dhorkamanii du'aa fi jireenya gidduutti argamuu isaaniitu dhaga'ame. Silaa akka hidhamaa seeraatti otoo seerri jiraate mirga yaalii fayyaa fi wal'aansa argachuu qaba ture. Garuu kun biyyattii keessatti kan hin yaadamne ta'uu isaatiin gameessi namaa kun anniisaa lubbuun jiraachuu xuruursanii hanga fixuu ga'anitti wal'aansa fayyaa dhorkaman. Dhumarratti garuu galata jaarsolii fi hayyoota biyyaa aanga'ootu mattaa'aa baranii fi sammuun haaloodhaan guutame miila jalatti kufanii yeroof hanga yaalii argatanitti wabiidhaan mana hidhaatii bahanii akka kunuunfaman hayyama argatan. Gaafa wayyaa'an garuu mana hidhaatti deebi'uu jedhameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya kunneenii fi kanneen biroo isin dhaga'uu qabdu jennee waan walitti corre akka nu caqastaniif irra deebinee isin affeerra. mootummaan bilxiginnaa Abiyyi Oromoorraa dugda garagalfatee Amaaratti eega gatatee kallattii kamiinuu rakkinaa fi hammeenya dhaadheessurratti argama. Akka fakkeenyaatti dhabaminsa nageenyaa, dhidhimma diinagdee, walgaarreeffannaa hawaasummaa, burjaajii siyaasaa fi kanneen biroo eeruun ni danda'ama. Abbootii qabeenyaa Amaaraa dhimmoota siyaasaa fi daldala shiraarratti akkaan faalamanii dhimmoota biyyattii jajjaboorratti murteessoo ta'uudhaan badiiwwan kanneen duuba harkaa qabu. Siyaasaa fi daldala wal keessa borcuun shiraxaxu. Sochii diinagdee biyyattii dhuunfataniiru jechuun ni danda'ama. Gatii akka malee qaalessaniiru. Fakkeenyaaf warshaalee oomisha zayitii biyyattii of harkatti galfachuun sanyii midhaanii oomisha zayitiif oolanii akka malee qaalessaniiru. Jireenya uummattoota biyyaa garmalee gaaga'urratti argamu. Aangoonni mootummaa bilxiginnaa olaanoon abbootii qabeenyaa sabaan Amaaraa ta'an waliin qindaa'uun shubbisanis shiraxaxaa jiran kanaan qaaleensa jireenyaa Itoophiyaa keessatti uumamee jiraachuun uummanni watwaatu dhagahuuf gurra hin qaban. Uummanni akka malee dararamaa jiraachuu ogeeyyiin diinagdee fi namoonni dhimma kana dhiyeenyaan hubannoo isaa qaban kallattii argatan hundaan uummataaf sagalee ta'uudhaan madaa uummatichaa agarsiisuuf yaalanillee wanti fooyya'uu dhabameera. Mootummaan bilxiginnaa qabeenya biyyattii bifa liqiitiin baankii biyyaalessaarraa duguugee abbootii qabeenyaa naannoo Amaaraaf kennuu isaatiin haalli jiruu fi jireenya lammiilee biyyattii irratti gaaga'ama jabaa fiduu isaatiin hojjettoonni mootummaa galiin mindaa isaanii gadi aanaa ta'ee fi tilmaamaan qarshii 1,000 argatan meeshaalee bu'uura jireenyaaf isaan barbaachisu bitachuuf dandeettii isaa dhabanii rakkinaa fi agabuu fira taasifatanii argamu. Sanyii midhaanii daldaltoonni Amaaraa gabaarratti gatii isaa qarshii 1,000 tuqan kana bitanii fayyadamuun abjuu ta'eera. Namoonni hojii humnaarratti bobba'anii galii guyyaa daran gadaanaa argatan immoo qaaleensa jireenyaa hammaataa akka tulluu hin dhiibamne isaan fuuldura dhaabbate kana dandamachuu dadhabanii kallattii jireenyi isaan geessisu wallaalaniiru. Wayita kun hundi ta'u garuu gonfoo isaatiif malee jireenya lammiilee biyyattiif dantaa kan hin qabne mootummaan bilxiginnaa guyyaarraa gara guyyaatti qormaata irraa gara badhaadhinaatti baaneerra jechuun wayita dhaadatu dhagahuun nama dhukkubsa. Yaadawwan ogeeyyiin saayinsii diinagdee kennan irraa hubachuun akka danda'ametti qaaleensa jireenyaa biyyattiitti garmalee dabalaa dhufeef maddisaa daldaltoota qofaa osoo hin taane adda durummaan aangoota mootummaa bilxiginnaati. Akka isaan hubatanitti daldala gurguddaa fi meeshaalee bu'uuraa gatiin isaanii dabalaa jiran biyya alaarraa kan galchan hoggantoota mootummaati. Mootummaan bilxiginnaa kallattii ittiin bara aangoo isaa dheereffatu malee rakkoo fi gidiraa rooga kamiinuu uummatarra gahu ittiin mul'atu. Mootummaan bilxiginnaa Amaaratti dugda gatatee jiru afaan, aadaa, duudhaa fi safuu sabaa fi sablammoota biyyattii balleessuudhaan Itoophiyaa afaan, amantii fi aadaa qeenxee qofa qabdu ijaaruuf dhagaan inni hin buqqifne hin jiru.
biyya sirna durii leellisu kan olaantummaa saba Amaaraa fi afaan Amaaraa qofa dhaadheessitu kan aadaa fi amantii Amaaraa qofaan bultu ijaaruuf dhama'a. Kana gochuuf immoo lammiilee biyyattii gowwoomsuunis haa ta'u fakkeessuun wareegama bilaashaa kaffalchiisuu irratti argama. Yaada kana fuuldura kan dhaabbatu immoo dachaadhaan adabama. Lammiilee Oromoo sirna durii leellisanii fi gabrummaan jaarraa tokkoof walakkaaf irratti fe'ame mirga uummata Oromoo sarbe haa gahu jedhanii fi kanneen roorroo nafxanyoota hadheeffatan addatti bakka jiran hundatti ulee fi rasaasa jarreen kanaatiif saaxilamoodha. Torban dabarsaa jirru kana keessa wanti mooraa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 keessatti ta'e kanaaf ragaadha. Waraqaan dhaadannoo saba Oromoo arrabsu xureessuu fi xiqqeessuuf facaafamuu isaatiin barattoonni Oromoo yuunivarsiitichaa mormii kaasanii turan. Dhaadannoowwan mooraa yuunivarsiitichaa keessa facaafaman kunneen Oromummaan hamma jirutti harmeen teenya Itoophiyaan hin jirtu. Oromummaa fi leellistoota Oromummaa balleessinee Itoophiyaa olchina kanneen jedhanii fi barreeffamoonni arrabsoowwan garaagaraa of keessatti hammatan mooraa yuunivarsiitichaa fi doormii barattootaa keessatti raabsamaniiru. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee gochaa kana jabeessanii balaaleffachaa turan. Yuunivarsiiticha keessattis hiriira mormii bahanii sagalee isaanii dhageessisan. Wayita sanatti gaazexeessaa raadiyoonii Dirree Shaggar achitti argametti akka himanitti gochaan sun gochaa of tuulonnii fi finxaaleeyyiin Amaaraa fi leellistoonni sirna durii qindaa'anii yuunivarsiiticha keessatti raawwatani. Bulchiinsi moorichaa barattoota Oromoo afaan Amaaraa dubbachuu hin dandeenye irratti dhiibbaa taasisaa jirus balaaleffachaa turan. Walgaareffannaa barattoota Oromoo fi Amaaraa gidduutti adeemaa jiruun walqabatee haala waliigaltee qaamolee nageenyaa moorichaatiin fakkaatuun barataan Amaaraa meeshaa waraanaa qabatee argamu immoo waldhabdee barattoota kanneen gidduutti dhalate caalmaatti hammeessee tureera. Mootummaan Bilxiginnaa guutummaa biyyattii keessatti leellistoota sirna nafxanyaatiif olaantummaa fi mirga daangaa hin qabne yoo goonfachiisu Oromoo ajjeesee lagatti gatuun bineensa nyaachisaa kan hafee mana hidhaatti cancala itti kaa'ee gidirsaa jiraachuu maddiitti hidhamaa mana hidhaa keessatti dhukkubsatee mashaqaarraa afuura baafachuuf waldhaansa fayyaa barbaadullee hanga dhorkuutti gaheera. Hidhamtoota Oromoo badii tokko malee manneen hidhaa keessatti dararaan hammaataan irra gahuu fi wayita dhukkubsatanitti waldhaansi fayyaa hayyamamuuf dide keessaa tokko qondaala adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Battee Urgeessaa isaan tokko. Mootummaan Bilxiginnaa qondaalota olaanoo adda bilisummaa Oromoo hedduu mana hidhaatti dararaa jira. Sirna nafxanyaa daangaa malee uummata Oromoo hacuucaa jiru balaaleffachuu isaanii agarsiisuuf hooggantoota mana hidhaa keessatti nyaata lagachuudhaan mormii isaanii agarsiisaa turan keessaa qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa isaan tokko. Qondaalli kun mana hidhaa keessatti dhukkubsachuun yaala dhorkamuu abukaattoon isaanii Dr. Tokkummaa dhaaba BBC Afaan Oromootti himanii turan. Obbo Battee malee hooggantoonni ABO mana hidhaa sirna mootummaa Bilxiginnaa mormuuf lagannaa nyaata irra turanis haaluma wal fakkaatuun dhibamanii jiraachuu kan himan Dr. Tokkummaan namoonni kunneen dhimma fayyaa isaanii mana murtiitti akka dhiyaatee fala akka argatuuf hanga mana murtii waliigalaa fi federaalaatti dhamaanillee dhamaatee qofa ta'uu dubbatan. Haa ta'uuti jaarsolii biyyaa Oromoo fi hayyoonni Oromoo lubbuu obbo Battee qarree du'arra geessee jirtu baraaruuf miila aangawoota Bilxiginnaa jalatti kufuun obbo Batteen wabii dhuunfaatiin kunuunsa fayyaatiif qofa yeroodhaaf bitootessa 2 bara 2014 irraa eegalee mana hidhaatii akka bahan taasifameera. Obbo Batteen dhibee isaaniirraa gaafa bayyanatan garuu mana hidhaatti kan deebi'an ta'uu himameera. Mootummaan Bilxiginnaa leellistoota sirna impaayera Itoophiyaa duriif mirga sablammoota biyyattii gara jabummaa ajjeesuu, roorrisuu fi gidirsuu kennee fi ajjeesisiisaa jira. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Bunaa Gindabaraatti hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa ajjechaa sukkanneessaa fi gurra namaaf hin tolle abbaa fi ilma irratti raawwatan. Abbaa fi ilma mana hidhaatti eega darbatanii booda achi keessaa baasuun gara jabinaan lubbuuwwan galaafatan. Oromiyaa keessatti hidhamtoota Oromoo to'annoo seeraa jala jiran baasanii ajjeesuun bosonaa fi lagatti gatuun gochaa mootummaa Bilxiginnaa waggoota arfan darban keessatti addeeffamaa dhufe jechuun ni danda'ama. Hidhattoonni Amaaraa mootummaa Bilxiginnaatiin deeggaramanis biyyattii bakkeewwan garaagaraa keessatti bobbaafamanii ajjechaa sukkanneessaa raawwachaa jiru. Taateen tibbana raawwatan immoo gurraafuu hin toru.
suur-sagalee toora miidiyaa hawaasummaa irratti jimaata darbe namoonni hedduun qoddachaa turan tokkotu jarreen kunneen ilma namaatti lubbuun osoo jiru gara jabinaan ibidda qabsiisanii wayita guban agarsiisaa ture. Suur-sagalee hidhattoonni naannoo Amaaraa yuunifoormii waraana mootummaa uffachuun ilma namaa osoo lubbuun jiru wayita ibiddaan gubaa turan sana namoonni argan yaada isaanii toora miidiyaa hawaasaa irratti yoo kennan gara jabummaan hidhattoonni naannoo Amaaraa har'a sabaa fi sablammoota biyyattii irratti raawwatan kunneen agarsiistuu sirna abbootii isaanii kaleessa uummata biyya kana irratti raawwachaa turaniiti jedhan. Yakkoonni jajjaboon hidhattoota mootummaa fi faannoo Amaaraatiin Oromiyaa fi uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran bara hammaataa bulchiinsa mootummaa wayyaanellee hin raawwatamne. Waboon sirna cunqursaa malee namoota dhuunfaa yookiin uummata irratti akka hin qabsoofne irra deddeebi'ee kan hime yoo ta'u nageenya sabootaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraatanii tiksuuf wareegama lubbuu kaffalaa jira. Yakka Oromiyaa keessatti humnoota nageenya mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamuun maqaa waboo xureessuu fi afanfaachii uumuun sirrii akka hin taanee fi qaama olaba ta'een qoratamuun fedhiisaa akka ta'e beeksiseera. Ajjechaa jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti humnootiin hidhattoota mootummaa gara jabinaan raawwatan dhoksuuf booda dhugaan ija babaasee as bahu mootummaan bilxiginnaa waboo yakkee maqaa ittiin xureessuuf yeroo itti hin fudhanne battalumatti ibsa baase. Gochaawwan akkanaa waboon guyyaa guyyaan maqaan ittiin xureeffamu kumaa fi kontoma. Kanarraa ka'uudhaan waboon ibsa baaseen rakkoo fi yakkoonni Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti raawwataman hundi qaama walaba ta'een akka qulqulleeffaman irra ejjatee dhaama. Kun ta'uu hafuusaatiin akkasumas miidiyaaleen addunyaa Oromiyaa seenanii dhimmicha gabaasan dhorkamuu fi hawaasni addunyaa dhimmicha quba dhabuun balaawwan jajjaboo uumaa dhufeera kan jedhu ibsi waboo ammas hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka taasisu gaafata. Jibba sirna mootummaa bilxiginnaatiin Oromummaa irratti gaggeeffamaa jiruu fi duula maqballeessii waboo irratti fuulleeffateef impaayerri Itoophiyaa jibba Oromoo irratti ijaaramtu sababa kan jedhe ibsi waboo mootummaan Itoophiyaa rakkoo hawaasa addunyaa waliin qabu furuuf labsii yeroo muddamaa uummata ittiin gidirsaa ture kaaseera jedhullee haleellaan ajjechaa hidhaa fi hiraarsi hidhattoonni mootummaa namoota nagaa irratti raawwatan ammas itti fufuusaatiin wanti jijjiirame akka hin jirre ifoomseera. mootummaan bilxiginnaa biyyattii fiixee badhaadhinaa irratti baase jechuun guyyuudhaan lammiilee sobaa oolu hongee Oromiyaa keessatti beelladoonni miliyoonni 1.5 fixee fi namoota miliyoona 3.5tti tilmaamaman rakkoo hammaataaf saaxilu mootummoota gamtoomanitti waajirri qindeessaa dhimmoota deeggarsaa namoomaa yuunochaan beeksiseef wanti inni fayyade hin jiru. Dubbii himaan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steven Dujarric gaanfa Afrikaatti hongeen hammaataan yeroo dhiyootti mul'atee hin beekneen Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti miidhaa olaanaa gaggeessuun lammiileen 800 fi 45 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'uu fi namoonni miliyoona 2.7 ammoo rakkoo hammaataaf saaxilamu jechuun dubbatanii turan. Balaa hongichi dhaqqabsiiseen Oromiyaa fi Somaaliitti qofa loon lakkoofsaan miliyoona 1.5 ta'an dhumuu isaanii Steven Dujarric ibsaniiru. Gama biraatiin ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajirri qindeessaa dhimmoota deeggarsa namoomaa yuunochaan ibsa baasee kanaan sababa hongee Oromiyaa keessatti mudateen namoota Oromiyaatti hongee hammaataaf saaxilaman miliyoona 3.5 keessaa kanneen miliyoona 1 caalan Harargee bahaa fi lixaatti akka argamanii fi manneen barnootaa 334 keessatti barattoonni 300 ta'an hanqina bishaaniitii fi beelladoonni 770 ammoo godaansaaf akka saaxilaman goomseera. Gujii lixaa keessatti daa'imman 27 ol ta'anii fi dubartoonni 22 ta'an haala rakkisaa keessa jiraachuus ibseera. Hongee gaanfa Afrikaa rukute kanaan walqabatee Itoophiyaatti Oromiyaa dabalatee naannoo Somaalee kibba lixaa fi naannoo uummattoota kibbaa qofa keessatti lammiileen miliyoona 7tti tilmaamaman balaaf saaxilamuu kan addeessu ibsi dhaabbata mootummoota gamtoomanii maatiiwwan hedduun bishaan nyaataa fi marga beelladootaa barbaaduuf godaansa akka itti fufantu eeggama jedheera. Godinaalee Gujii lamaanitti hongee hammaataan itti fufee jiraachuu fi uummanni 10,000 lakkaa'aman buqqa'anii godaansaaf saaxilamuu madditti sababa hongeetiin lubbuun namootaa darbaa jiraachuu raadiyoonii Dirree Shaggar jiraattota dubbisuun haala jiru dhugoonfachuun gabaasuunsaa kan yaadatamudha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa har'aaf jenne kanumaan goolabuuf jirra. Hubannoo akka irraa argattan abdachaa turtiin waliin qabaattaniif galata isiniif galchina. Kan qopheessee Liiban Jaarsooti Gulaalaan Abdii Waaqayyoo isiniif dhiyeessuun kan isin waliin ture immoo an Iftuu Galataati. Torban dhimmoota biraatiin hanga walitti deebinutti torban gaarii isiniif hawwina. Mabtenye gubana Gubai tolbane Halaza ubana Katem biberatini Demun bekamada gurbe Lubbu vishaki Rabba manamada gurbe Cheu jette kana Garbi gurati chema Uji jette bana Bati gurbayuni bulama Kami se jalan leke Rayana dubizi Kotunde na jadi Asasi tihimi Yoni sosodate Wana malaika Insodatin jadi Kopa enziega Kotu zinega Kotu zinega Kotu zinega Demi dem teta Murtesi Demi dem teta Murtesi Murtovnan demanole Sladadi gari Sibita kalbi kettini te Gadi ta dadi gari nisbat Yero fi gulub jettu kobar Kana chalin jedin te se Dagate yero ketu genya Wamamte sanga fuftu nyate Banamte farda cholle abde Gulubte farda cholle abde Murandena laga wajena tuludin tubana laga kamuntena garnis luna bu bote wanela wani bete adu demi bodelali demi bodelali raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.